السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جبتوا في دعوة تكينا مبدو دبير فجرا جرجر تورون نمنتي برالر كفون سين جتاعو يارنا غافي دبي أجايب مية مسألة تياga يعني أفان روموتي أفان أمارا دي غافي دبي أجايب بولنتي كويات غافي شو دبا غوتو تورمو تكتي سين بيت ولا رواج سين تمامي دي غوتو تورمو كا tokko chasa rambeettu akkanuma waa'ee qabsootiin gurra nuti hojjeti malee arra suuraa gootota itti agarsiisa. Suuraan kun eenyu goota kana maqaan isaa eenyu eessa dhalatee illee hin gaafadha. Dura namni yoo bakka maqaa isaanii beeke bakka dhaloota isaanii beekti isiin nam waan takkoonni isiin irraa beektu hin jiru akkuma beekamarra maqaa gootota 5 suuraa isaanii qopheeffadhee jira. Akkasuma wajjin kanneen gaafachuudhaaf deemaa daawwattoota keenya kabajamoo akka dhumaatti share like subscribe godhaan jajjabeessaa fayyaa taasisaniin jedha gara gaafii kennaatti yoo tarumee salaam jedhe. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa fayyaa jirtu liggaanis oromootii qaalii gaarii nagaa fayyaa alhamdulillah rabbil alamin beetu wanaan jaa inshaallah guyyaa tokkoon barata amaaf qofa. Daawwattoota keenya kabajamoo gaafii keenya jalqabaatiin argitan jedhee isa kana goota kana jechuudha namni hin beekne hin jiru abbammaan fedhe iyyuu mucaan kiyyaayyuu ka gana dhalatuuf deemuu hin beeka isii miti mee eenyu dhee gaafadhaa isin akkasuma wajjin tura eenyu ni suuraa. Bannaat akkamii kana wallahi kiyyoo akkamii kana wallahi kiyyoo golden icon tiimi gaa'een kana jeneraal waaqoo guutuu janama. Beta ija kanas kan argatte itaan sun immoo kana goota kanan gaafachuu deemaa arganii isaanuu si jammar isaanuu arganii in arganii walitti mul'ata eenyu ni bannaati kiyyaa dafiga beetu kiyyaa bannaati qoy musuqaa awal imposi tamun sokata tapi ini kamar berkara miniti qabda abbamma eenyu tu abbamma mucamman kiyaayu kagana gara keessa jiru eenyu yoo soo gaafa deemu tanna ila ikamada ewa akkas jetture duran maal argatte qarshi qaba kiyyaa mee qarshi iskina qarshi si dabarsa yoo guutuu gaafii as gaafa goototan si gaafa kana guutuu isaanii yoo deebi'e qarshi qabda kisi ke keessa qarshi laatu dur injira kuno asisi kenna ko asisi kenna ila kuno biri kuma tokko asisi kenna taay ko dis kun account ira keessa deebisi si kenna biri ko deem ko dura akkana beeken dura gaafii yoo lama qofa deebifte gaafii yoo deebifte gaafii nu ganaa jafa amma kaitaan sinu daawwattoota kennaa goota kana as keessa kenna birri as keessa birri si kenna dura yoo kama si gaafadhe kanallee argatte yoo kaitaan argatte afur yoo deebifte jechuudha shanaffaa irra si kenna birri goota kana gaafachuu deemu eenyu nu bire nama shawaati qoy himiga himbeetu qoy nama shawaati goota shawaati eenyu himiga dafi eenyu maqaan isaa abbummaa eenyutu namni goota kana ofi aaray wallaaluu ofi aaray abbummaa eenyutu ka wallaalu hin jiru goota kana beekemiti akkamitti qoy kaa qoy beeku yoo maqaa isaa yoo maqaa isaa beekte Taddasa
Jeneraal. Akkasiin jettuure dura. Daawwattoota keenya gaafii sagal. Qarshii kootu wedha. Qarshii ol baasi. Kiyya qarshii ol baasi. Qarshii ol baasi. Kiyya qarshii ol baasi beeka jiraadha. Qarshii ol baasi kiyya. Kiyya kun waadaa isa jalatti. Dhagee birriin kiyya. Dhagee birriin kiyya. Yoo amma lamatu siyaate gootota lamas siyaate. Yoo gootota lamaan kanan deebifnee birrii kiyya irrattuu kan bira dabaltee akkanaa kennitu itti qophaa'e. Siidoo. Amma kuma tokko daawwattoota keenya isinillee ragaa ta'a. kuma tokko dabaltee ani garaa gaafii si gaafa. Aarsaa guddaan bareera. Aarsaa guddaan bareera. Amma garaa gaafii si gaafa dhugaaf yoo gatti. Afuroo deebifte naan jee afuroo deebifte. Amma sadi si gaafa sadi argatte ishii ka itti sadi beekte. Daawwattoota keenya yoo isiin kana beekte isin afot yoo isiin goota kana beekte isin afot kuma shan isin afotti lakkaa'ee dabarsaa amma tiraansfarii kana goota kana jechuudha abbaan eenyutu hin beeka. Ani attolare ani kasoo bataachine namni hin beekne hin jiru. An oolu gadi reen beeku goota kana eenyu maqaan isaa. Lakki birumaa gahiitu sirriilaan. Gaafate beekuu robbi. Biriitti yana deebisa. La. Hiimiga. Qilxuu kan. Elemoo qilxuu miti isaa miti. Dhabdee jirta. Waliin gahime guutuu ishii gootota beektu keessa manaa waliin gahime akka tasaa keessa argata. Abishii Garbaa. Daawwattoota keenya kabajamoo dhabdee jirti biriitti yarra naa fuudha. Qoy Afrifaan gaafa. Kun arfaa shanaffaas gaafachuu deema tafi kana dhabde. Wallahi beeku maal go'aasoo. Gootni kun Koloneel Alamuu Qixxeessaa jedhama. Hin beeka soqatuudha afee malee. Kana gaafachuu deema goota kana baay'een nutu ka wallaalee jiru. Kanallee aga beektu natti fakkaanne ani si'ii miti mucaan kiyya garaa keessa jiru yuun beeka. Badaa mucama kanaan na sodaachisa maali? Eenyu. Inda'umsa faanyii Finfinnee keessatti kahonnoo ba'a. Ajjeesanii maqaa isaa. Mee kolfinna jalaa balleessita. Hiiga. Ilmaayyuu reeffa isaatu kakaase. Raayyaa abbaa mancaati. Jechuun hin beekta seenaa isaa hin beekta. Deebii moo Abishee no. Ishee garbaati jidii abishee maqaa. La kun. Wallahi artistii kana hin beeka. Mee sirriitti ilaalaa. Sirrii ilaalu. Amma barkana ibu maqaa. Maqaa yoo hin beekne maqaa isaaniitiin beekuu qabda dirqama maqaa. Daawwattoota keenya kabajamoo gootni kun eebbisaa addunyaa jedhamaa jechuudha. Maanajar jirti. Ishiin wallaaltee akkasii quba qabaadhaa gaafii shan gaafadhe keessaa gootota shan. Gaafadhe keessaa gootota sadii qofa deebiftee amma biriitii akkanaa kennitu bakki biriin xayyiqaallee. Kibiriiniin si gaafadha. Daawwattoota keenya kabajamoo share like subscribe godha waan ajaa'ibaa argina nama yoo xiqqaate gootan Oromoo qabsaa'ota Oromoo. Qabi qarshii kee bakka maal maqaa nama balleessaa. Kalaas odootti qophaa'ee. Har'a ganamaan itti dhiyeessiin jaani. Akkasii share like subscribe godha wallahi gaafii ajaa'ibaa ka isinitti tolu taate mee namootaan koomentii jalannaa barreessaa goota ibalu jedhamu gaafa iddoo dhaloota isaanii gaafa namni waan takka hin beektu takka. Arabanaati sadi deebisee maaliin hin beektu naan jubannaa taachuu xiqqollee isin daraa isin. Akkasii share like subscribe godhaa nu jajjabeessa fayyaa ta'a isin jedha.